أبانك يا وداسة مارامي كواتار كفولة دكاتي وداسة مارامي بسم الله بسم الله جريت ما جتشون ما تعرف كبات الريب الراخي أبانك يا وداسة مارامي قدو مالي والله باديات قلنا يون ديموچون سنغالي بكتا كنديم anga xalooti godhutte jechuudha harka fuula fi dhiqatee xalooti godha qursi ofii nyaata horii ofii bobbaafata jechuudha akkasiidha gaafa kam nafa dhiqxan gaafa timqataa gaafa ayyaana taabonni ba'u gaafa barri jijjiiram masqala hin qutaaxashii kanarratti nafa dhiqattan malee nafa dhiqattanii bishaan fudhattanii amma deemtanii garaagarummaan dhiira keenyaaf dhiira keessaniyyuu kanadha dubartiin takka dhiira fuutti osoo amantaa jirtee karaa saniin nu qaleejjeelummaa argattee naan okee rakkoon qabu rabbitti amantee naan jechuudha garuu namni namaaf miti kan amanu namni kan amanu haqa laalee rabbii ofiitti kan amanu malee dhiira fi miti jechuudha dhiirri simbiras guuteera garuu dhiirri dhiira ta'ee fi miti dhiira jechuun ka qulqullina qabu ka zanaa jedhe ka fataa jedhe ka seeftii ofii eeggatee deemu malee kan hammaa foolii godhachaa deemu feenu kaanutu. Wahai Sumaya Beraayuun ta'e dhugaa yoo natti meeyattan jechuudha. Inni akkasiidha lamaan nyam dubbatanii nan dubbisinaadha. Osoo dubbadhe waan baay'eedha Yesuusoo jedheera bara. Wanni isinitti himu baay'eedha garuu dandeessanii baattan malee jedhee dubbateera. Anillee wanti nan isiniin jedhu baay'eedha. Garuu dammu wanni isiniin jedhu san dandeechanii hin nageessanillee hin baattanillee sammuu keessan tunteeshin taa'in maraattalla. Gaaf marattasan dammoo qaballa sin jiru ejjan isin geessareen sababa kiyya marattanii hospitaala yoo galtanoo yookaan marattanii waraqaan qabdan ta'a hospitaala ragaa fagaltanoo akkamiin isinii godhaan. Innaa dandeechanii akkuma inni ilaali Yesuus dandeechanii baattan jedhe wanni isiniin jedhu anillee dandeechanii nageessan. Tortoraan farsoo naqnaan samaan kajeellaa dhaqee jedhani intala jabbii kana nurraa hidhadha wayi beekti hin jennu wayi hin beektu jenne uni biran dabarru walii isaa nuuf hin galle abbaa kee akkasii laata jedhani akkasiin arrabsine of eeggadhu maalo ati waa'ee qulqullinaa si rakkisee moo waa'ee amantaa barteetu anatti ortodoks tawaahidoo keessaa kan baate jechuudha hin dhiqattu gaaraaf godaani oromiyaa keessa bishaan gadi lolaa hin dhiqattu ture qanitti himaa soddoman dhiqatiin eenyu si dhorkee ture waa'ee macaafa qulqulluu moo hin beektu kan siin jedhuuf kanaaf ishi macaafni qulqulluu keenya akka nu barsiiseeti qanitti yeroo torba kadhannaan kan geggeeffamu kadhannichi osoo hin gaggeessin dursa qulqullina kee eegii jedha kanaaf himatiin beektu kan siin jedhe jechuudha uni ijoolleen tawaahidoo waaqayyoof haa galatu qulqullina keenya eeggannee taabonnis bahee galees akkasumas kadhannaa keenya yeroo gaggeeffannu dhiqannee babbareenneetu aan fuula isaa dhaabannu jechuudha of kabaji namas kabaji abbaa kee amma kabajje jedhama amma gowwaan hin dhalatullee hin guddatinii kan jedha suni kan akka zinnaash kana jechuudha amma isheen jechuudha iccitii maatii ishii hunduma dubbattee jirti sooshaal miidiyaa kanarratti jechuudha wanti ishee hafe jiru amma maal takka ishee hafe beektu abbaan isheetii fi harmee ishee akkamitti akka waliin rafan sana qofa himuutu ishee hafe jechuudha iccitii maatii ishii hunduma odeessitee jirti abbaan koo waggaatti yeroo tokko dhiqata jette sana deemiti mangistitti iyyata galfadhu kaanu uummata kiristaanaa maaltu nu galche ganda keessanoo bishaan hin jiraatin dee inni kana bira yeroo baay'ee intalli kun waa'ee qulqullummaa taasoftinna qulqullina uummanni kiristaanaa qaama isaanii hin dhiqatan maaloo isaanii hin dhiqatan waa tokko sitti manna amantaa keenya maal jettee akka isheen nu barsiistu uffata uffattanii itti huccuu uffattanii itti raftanii kadhannaa hin gaggeessan atteetti kan isheen nu barsiisu jechuudha uffatan uffadhee rafeen kadhannaa gaggeessuu hin danda'u qaama koo dhiqadhee fuula koo dhiqadhee ilkaan koo borroshadhee uffata haaraa jechuudha uffata haaraa shaanxaa koo keessaa baasee qamisii isaa ta'u maalis haa ta'u uffadhee kadhannaa koo godhadha jechuudha nu bira darbee qaama keenya bira darbee uffanni nuti uffannee gaggeessinu kadhannaa keenya godhannu uffata qulqullaawaa ta'e ta'uu qaba jechuudha laal uffata qulqullaawaa ta'e uffanneeti nuti kan kadhannaa keenya gaggeessinu qaama keenya dhiisiti jechuudha bada tortortu namni ofii isaatii ajaa'ee deemu namni hunduu akkasumatti fakkaata beektu amma intalli kun ofitti ajaa'aa deemti ofitti xiraa deemti akkuma argaa jirtan kana baay'ee tortorte furdina bira darbitee moo tortoraa jirti baay'ee beektu ati kanas gaafa ati kiristaana keessa jirtu qaama kee takkaa dhiqattee hin beektu meenatti please maa soba adii akkasitiin sooshaal miidiyaatti baatee sobda qoyati inni kana bira harmee keetii fi abbaa keetiif kan kabaja hin qabne jechuudha amantaa namaa kabaja nama kabaja jedhanii yaaduun baay'ee ulfaata jechuudha osoo beektee iccitii maatii keetii sooshaal miidiyaa kanatti gadi baatee hin dubbattu jechuudha maatiin kee xixxiraanii deeman maatiin kee ajaa'anii deeman jechuun immoo uummata kiristaanaa hundumatu ajaa'aa deeme jechuun okay si galame waa'ee qulqullummaa moo jechuudha saayisii irratti hundumti keenya saayisii irratti barannee bira dabarre saayisii namni tokko qulqullina isaa yoo eeggatiin
dhukkuba garaagaraatiif saaxilama jedhee saayis irratti barannee bira dabarre ati akkas ilaalutti kutaa'am tokkollee waan galtee baratanitti fakkaatu doomaa sammuu doomaa jechuudha kanaafuu nurraa gadi bu'i nuti si dagannee jira giddiidha na yaadadhaa jechuun maalidha mee natti hin qoy maaliif giddi na yaadadhaa jetta yeroo baay'ee waa'ee dhiira kiristaanaa softa natti fakkaata gizee duubaa jirtu na gizee amantaa ortodoksii keessa turte sana ijoollee keenya dhiira ortodoksii hedduu bira dhaqaa turte Dubaayitti jechuudha isaan bira deemaa turte idaa waan ati xixxiroofteef ijoolleen si dhiiste si bira deemte idaa itti ajoofnan ijoolleen si gattee deemte dhiqadhu kaati gifti ko dhiqadhu bishaan guute biyya arabaa miti eessumaa bishaan guute jira dhiqadhu maa ofitti xiroo deemta waan ofii keetti ati ofitti ajaa'aa deemtuuf namni hunduu akkuma kee waan ajaa'u sitti fakkaatiin nuyi immoo ijoollee kiristaanaa jechuudha urgaa'ina keenya qulqullina keenya addunyaarra gaanuuf baalale biyyootuma arabaa kanarratti illee nutu barbaadama nuti jechuun daa'imandiidha ijoollee kiristaanaa jechuudha maaldhaaf amma araboonni illee nu barbaadan yeroo baay'ee maaldhaaf jedhee gaafan gaafadhu qulqullummaa qabdanii naan jetti aramta ka dhugaa waaqayyoon sinii jira sigalee nuti jechuun daa'imandiidha atoo ofii keetii ajaa'aa deemte maatiin kee yoo xixxiraa deeman ajaa'aa deemanii uummata kiristaanaa hundumatti ajaa'aa deema jechuu miti sigalee mi ani kaa abbaa fi barcumaa fi kabaja abbaatuuf jalatti qabataa jedha Oromoon kanati maatii kee hin kabajne ani siif kabajuu hin danda'u maatii keetti mangistitti dhiyyata galfadhuuti bishaan akka keessanitti akka ganda keessanitti bishaan galee maatiin kee dhiqatani dhiyyata galfadhu mangistitti uummata kiristaanaa maaltu galchire feetan xiraa deema feetan urgaa deema maal nu galchire nu dhiisi nuti koo qaata si dagannee jira nu dagadhu akkuma nuti si dagannetti nu dagadhu amantaa kee gaggeeffadhu amantaa keenya gaggeeffanna osoo ammaa waa'ee iccitiin kiristaanaa manni amantaa ortodoksii sii galte taate amantaa kee dhiistee keessaa hin baatu morma keetu cite malee soo waa'ee amantaa ortodoksii sirriitti keessa buutee beekte jechuudha yaa xurooftu qaama keenya bira dabarree qulqullina qaama keenyaa bira dabarree uffanni keenya gaafa kadhannaa keenya godhannu uffanni keenya qulqullaa'u uffata qulqulluu ta'uu qaba jechuudha shaanxaa keessa uffata haaraa baafnee uffanneeti kan nuti kadhannaa keenya gaggeessinu laal manni amantaa keenya akkasitti waa'ee qulqullummaa kan isheen nu barsiistu jechuudha ati gowwitti maal beekta si qaxxal nurraa gadi bu'iitii amantaa kee gaggeeffadhu niitii qalabatii ofumaan akkanatti ofitti keessee amma ati nu wajjiniin gadi buutee dubbattaa pliis nutti hin dubbatina ona heeruma jettee qalabatii ofuma keetii ofitti keessee akkana gootee nutti agarsiisan jechuudha kan dhiirri tokko siif hin kaayi dammoo torturaa jirta ijji kee kana walitti cufamaa jira akka chaayinaa ta'aa jirta pliis yoo dandeesse furdina kee kana ruuzii qannasiitii nyaadhu ispoortii hojjedhu naamun bakka tan qasaaqasee tortortee jirta ko waan akkana gizee jettu ofitti shattatanatti fakkaate ofitti xiraa jirta kanaaf namni hunduu akkasuma sitti fakkaate nu immoo uummata kiristaanaa feeta abbaa feetan xiraa deema abbaa feetan dhugaa deema maaltu nu galchinu maatiin kee immoo kan ajaa'aa deeman kan xiraa deemanii bishaan ganda isaanitti galchiif mangistiitti iyyata galfadhu ምክንያቱም ማቴማቲክ kan kabajne ani siif hin kabajun talli maatii isheetiif kabajan qabna ani wanta sii kabajun jiru guyyaa gaarii maraattu way arrafiti taa'e gadi arka foonii hordoftoota kabajamtoota asaananii yuutuubees gara jalatti argamtanii akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kiyyan saragalata waaqayyoo har'ammoo waan ajaa'ibaati egaa hin beektu mucayyoo summayyaa jedhamtu tana rabbi summii shittaa facaasu dhugaa dubbachuu fi waaqayyoon dhiifama naa godhu maalan jechuu barbaade yeroo hunda bakka amantaa ortodoksii keessaa gara amantaa musliimaa deemte gin ijoollee amantaa ortodoksii irraa gadiin teechuu nurraa gadiin teechuu in arrabsitii maal jetti amantaa musliimaa warra keessatti dhalatan akkashii kanan ta'an ishiin immoo kaleessa deemtee gaafa amantaan ortodoksii xuraawadha maalidha jettee nu assaadabdu kana sin ajaa'ibu sin hin garramu dhugaa dubbachuuf waan keessa turte odoo beektu dhagnan dhiqatanii ishiin oo dhiqachuu baatte nu maal nu galchi oo dhiqachuu baatte samtee deemte hundumti sanii miti bishaanis ofitti naquun immoo qulqullina isa jechuun qulqulluu jechuun garaa ofii qulqulleessu laphee ofii qulqulleessuudha malee bishaan ofitti naqxeedhaaf abadan waan qulqullooftuu miti sinii galee ofitti bishaan ofitti naqne nu amma saatii meeqatama dhiqannaa garuu cubbuun keenya anamman hin jedhamne waan cubbuu hedduu hojjechaa oolla lapheen kee qulqulluu yoo ta'e keessi kee qulqulluu yoo ta'e ani foon kee xuraawadha tarii jechuudha ingidi ani lapheen shii garuu ani qulqulluudha ofiin jechuurra laphee odoo qulqulleeffatanii odoo sammuu ofii qulqulleeffatanii gaariidha maaliif jennaan yeroo hunda baqa
afaashii walitti qabatteen teechuu nama arrabsitii maal jetti namni odoo ishiin sim jettee teechee deemtee sim jettee teechee omtuu ishiin ga'u odeemtas immoo nama meeqa tokko waan poostaantiin maaliif deebi'aa kan jiran namoota hedduu gin ishiin deemte xuraawadhaa abbaan kiyya maanitti ishiidhaa kadhanna soba ishii kinoo kana faa sobdilaadha dhaggeeffadha baadiyyaa keessatti immoo kana dhiisa dhugaa dubbachuuf soba jennaan soba guddaa soba adii sobdi abbaan kiyya jette baadiyyaa keessatti yoo miti tolee matsaaf quddusiidhaa fuudhanii soodu nuuyyuu barattoonni jechuudha kadhannaa nuuyyuu jechuudha kan akka isaaniitti hojiin nutti hin baay'anne matsaaf quddusi yoo dubbisne guyyaa sanbataa guyyaa tokko darbinee dubbisna jechuudha abbaan kiyya matsaaf quddusi ganamaan ka'ee tsalotii godhee qotiisa deemee maalii ta'a isgo soba jennaan ittuma gadi buuse rabbiif soba jennaan ittuma gadi buuse maal jennaan kun soba kaa soba adii abbaan kiyya itti san warra baadiyyaa situu matsaaf quddusii dubbisamoo dubbisa soba shii kana intala sobduu rabbumti kanaani dhugaa rabbi baguma indum ishiin nu fashaleechiti malee waan faayidaa nu qabdu hundaa'uun baga deemteeyyuudha amantaa kana keessaa baate dhugaa waan manjirre kana politiktii sa'aatii 24 hojiin qabdu saa TikTok irra teessee waa'uma amantaa softee booddee dhumni ishii kana ta'e ammas immoo zooree amantaa warra amantaa musliimaa nuti taali hin jaallanna warri keessatti dhalatan warri beekan hin jiru gin ishiin harma naqxee oo kana politika asoftu kana omtuu ishiin dhaga'u omtuu ishiidhaafis hin dhaga'u omtuu ishiidhas hin dhaga'u ani politika nyaatana dhugaa dubbachuuf namti baqaa ijoollee ishiin afaashii qabatteen teechuu namarraan teechuu baqa sallakaftii san achi dhaqxee anuma ishiin barbaanne kana bira dhaqxee to'achis dhaqxee oo bilookis godhan bakka biraatiin dhaqxee rabbii fuudhu kan dubbachuuf tana qaasisuu seexanumatu irra guutee jira shii na ani waan jechuu barbaadee miira keessa galee tan dubbadhee waan ishiin jettu abbaa kiyya sobabe kuni waan sobaati bee dhugaa dubbachuuf taane maalii abbaa ishii uddaasee maaramii ganamaan ka'ee too dubbisa abeet kana jennaan soba jennaan inuma politikte waan man jirri kana naffaate ni feeti waan man jirri kana naffaate dhugaa dubbachuuf taane soba ishiiti kunis sobdi namni tokko soba ishii kana dhaggeeffate naas ana nuuyyuu jechuudha nuuyyuu akkam warri amantaa ortodoksii kun daaqonoo inni maadini ganama sanuu soba ishiiti